Baabaadhaan kabakka buuruftee jechuudha. Isa kabakka buuruftee jaarsaaf jedhanii ishii fidaniitu isa haa xoortu jedhanii fidaniini biyyarraa gaafa fidan jechuudha. Ishiinoo siruma xoortee gara xoorataa sakaanii geessite egaa jaarsa. Jaarsi dadhabaadhaa fidanii fi biyyarraatii Itoophiyaarraatii jaarsi dadhabaadhaa fidanii fi akkasa xoortuuf jedhanii jechuudha. Ishiinoo jaarsa kabakkabdeetu xoorataa gara biraa geessite. Ashama harka fuune akkamitti hordoftoota siifan giddoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaan fuba kana gaafatan isiniin jedhee jira. Yoo viidiyoon keenya isiniin tole laayik godhaa akkasuma immoo mana keenyaaf haaraa warra subscribe taasisaa. Komii qabdan immoo komintii irratti nu barreessaa isiniin jechuun jaalladha. Tolee gaarra viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Kaameraan mamaanii koo kana rakkate. Egaa yeroo tokko jireenyi ilmi namaa akkam akka daffaarii ta'ee fi ilmi namaa maal akka inni hojjetu dhugaarratti isiniin jedha nama garrafa jechuudha. Egaa micaa'oo tokko jaarsi dadhabaa waan ta'eef haati manaasaa waan duuteefu jaarsi waan dadhabaa ta'eefu biyyarraa fidaniif jechuudha. Ijoolleensaa nama gurguddoodha isaanii nama gaggeessitoodha biyyarraatii fidaniifi. Gaafa kana jaarsaa mana keessatti jaarsaa fi ishii qofatu mana keessatti gala waan ta'eef jaarsa xoorii jaarsa kabakkabii ankabakkabii jedhaniitu jaarsa fidanii jaarsaa fi micaa'oo fidaniif jechuudha hojjettu. Achi isaan ankabakkabii nyaata itti kenni uffata isaarraa miicii mataa isaarraa dhiqii uffata isaarraa miicii jedhan malee nyaata kenniifi jedhan malee mana hasadda jedhanii malee isaan mataarraa miicii hin jenneen. Gara biraa kabakkabii hin jenneen isaan. Isa gara biraa hin jenneen jechuudha isaan. Isaan akkasumatti bakka jaarsuma akka ishiin xoorataa taatu fidanii malee. Egaa micaa'oo fi jaarsi mana tokko keessa wajjiniin taa'u micaa'oon otuma kabakkabduu ofis kabakkabdee jaarsas kabakkabdeetu gara biraa wal geessan ga'a. Dhugaa dubbachuuf immoo jechuudha. Dargaggeessoo isaaniirraa warra gara jaarsa kanaatti waa'eedha wanta akkasii kun maaliif akka ta'e hin beeku malee dhugaa rabbii isiniin jedhaan suma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inni egaa micaa'oon kun gaafa kana jaarsa xoora jennaan ishiinoo xoorataa isa beektumtiire isa achi godaa xoorataa achi godaa geessitee xoorte gaa jaarsa. Gaafa kanatuma jaarsa xooraa jirtuuti egaa jaarsi qabeenya qabaani. Birrii hin qabaa, itee miirraan qabaa birrii akkasitti qaba jaarsi birrii jechuudha. Akka malee birrii qaba jaarsi. Gaafa kana isheen xoorataa ishee suniin xoorti jaarsarraa immoo birrii ishee irraa katirraa maaxxiini birrii irraa nyaatti jechuudha. Kun garuu dhugaa rabbii dubbachuuf bu'aa dalgaati homaa tokko nama fayyadu. Namni qaama ofii gurguree maa dabalsaa. Innaa micaa'oon kun akkasitti osuma wanni jechaa jirtuuti obboleessa ishiitiif erga dhuftee waggaa 4. Erga dhuftee egaa waggaa 4dha. Waggaa 4 kana keessatti obboleessa ishiitiif makiinaa bitteefi. Gaafa ishiin obboleessa ishiitiif makiinaa bittuuni egaa obboleessi ishii tokkichi immoo maal jedheeni isa kanaafoo makiinaa bitte anaafoo maaliif makiinaa naan bittuu jedhee gaafa inni itti dubbatuuni obsii jetteen. Minyeeffataan minaan soddaa liqeeffatadha Oromoo. Beektanii taratii kana minyeeffataanii minaan soddaa liqeeffataa jedhan. Obsii jetteeni isa kanaan bitteefi waan ta'eef itee mirraa birrii hin baaftii jaarsi birrii hin qabaa ishiin achii qallabdii jaarsi asii qallabaa wal qallabu gaalaa saallachuu xoorataa walii bahanii. Xoorataa walii bahaniiru gaama wal qallabaa jiru waan ta'eef jechuudha. Gaafa kana gargaadhu isa dhugaatti yoo deebi'e gaafa kana jaarsa irratti ijoolleen isaa irratti baranii jechuudha. Allabaaba siirumti ishii fi akkama maxiiruma ishii ilaalaniitu irratti baraniini. Gaafa irratti baranii jaarsa maaliif akkana ta'a maaf akkana goota jedhanii gaafa itti dubbataniini jaarsomaan dubbanneen ishiidhaan maaf akkana goota haraamiidha badaadha waan akkasii ati ijoolleedha maaliif akkana goota jedhanii gaafa itti dubbataniini ishiinis ishiittee dhiifama gaafatteen jechuudha. Jaarsarraa immoo wanta inni birrii wantoota garaagaraa sun irraa fuudhaniini akka inni homaa tokko ishiitti kennuu hin dandeenye irraa fuudhaniini jechuudha. Gaafa kana silaa ishiin barsiifteetti waan ta'eef jaarsi qallaba isaa yoo dhabe jiraachuu waan hin dandeenyeef inni ijoollee isaatiin lolee naa kennaa malee hin ta'uudheeni akka wanta isa barbaachisu isaaf kennan irraa fudhatee jechuudha. Ishiinis dhiifama waan gaafatteef isaanis itti deebisaniin ittiin deebi'uu jetteen jechuudha. Gaafa kana egaa isa macarrashaa irratti maal taati isaan ishii jibban jechuudha. Baay'ee tokko amma saree beeti kiristaanii
Egaa ishiis isaanii ijoolleen isaa kun baay'ee ishii jibbaniin jechuudha. Baay'ee saree beeta kiristaanii seente beektu miti saree beeta kiristaanii seente sunis baay'ee hundumtuu hin ifataan jechuudha. Akkuma kanaa ishii godhan jechuudha. Ijoolleen jaarsa kanaa baay'ee ishiitti dheekkameen jechuudha. Baay'ee gaafa kana dhiifama gaafatteetu teesse jechuudha itti fufteetiin. Gaafa isheen itti fufteetiin teessu isaan akka malee ishii jibbaniini. Garmalee gaafa jibban ishii immoo waan gootu wallaalte gaammalaa. Akka kalee obboleessaaf waadaa galteettii fi siifan bita qoyi jetteettiini. Asii immoo ijoolleen jaarsaa akka malee ishii jibbaniiruuni akka ishii mana sun keessaa baatu jechuudha. Isheenis maal gootiin jechuudha tabaabbarteetu jechuudha. Jaarsi akka jararraati wanta inni qabu irraa fudhatu gooteeni. Innis wanta qabu sun irraa fudhateetu gaafa kan didaniima irratti qabamte jechuudha. Mucaan kun diddeetumaani irratti baranii jechuudha jarri yookaan ijoolleen jaarsa kana irratti baraniitu qabaniin jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Gaafa kana maal gooti mucaan kun daffaarii dhugaa rabbii nama ija barbareedhaan dhiqateedha jechuudha. Ija ishii kana barbareedhaan dhiqatteetti namni akkasii kun daffaarii maal jetti laachi teessee ganaa sila ani obboleessa kootiif makiinaa siibsa jedhee waadaa galeeraani akkamittiin ani gara biyyaatti deebi'ee galaa. Yookiin akkamitti too isaaf makiinaa hin bitiin akkamittan gala jetteen. Geeffadhaame ishiin asii kabaadhaan isa ishiin bittu biyyi deemtee suma bitti jedhee asaaba dhugaa rabbi. Amma kun gaarummaadhaan bu'aan karaa dalgaa maal faayidaa qaba? Namni dhagna ofii gurguree foon ofii gurguree maal gatii maal qabaani? Kun waan tokko hin qabu faayidaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaa yoo dubbanna ta'e waan tokko faayidaa hin qabuuni. Amma namoonni keenya ilaala keessattuu ijoollonni warra fakkeenyaaf maatii keenya biraa deemnee jechuudha. Waggaa 4 waggaa 5 hojjennee warri karaa sirrii hojjetatan isinii galee warra karaa sirrii hojjetatan waggaa 5 waggaa 6 hojjetanii lafallee bitatan. Inni dhuftu kaa walitti dhuftu birriin biyya kanaa dhugaa dubbachuudhaaf. Warri immoo jechuudha. Jirummoo warri waggaa 2 keessatti makiinaa warri waggaa 2 keessatti G+3 bitan guutan. G+4 kan bitan guutan. Maal jedha beektu warri hawaasni naannoo keenyaa immoo kana maatiin keenya uy intalli abaluu deemteeti. Waggaa 2 bichaa hojjettee makiinaa bitte. Waggaa 2 bichaa hojjettee amma kana mana bitte. Namni duuba isaan beeku. Si ishii laabbii kee xap gootee si ishii dhiiga kee haq jettee hojjettee ji'atti birri 1,000 isaa taatu 800 isaa taatu keessaa qibaatii kee bitachaa isayyuu ifatamaa qooqa kee hidhattee si ishii hojjettee fi warra foon isaanii gurguraniitiin faayidaa mataa isaaniirra oolchatan hawaasni naannoo keenya wal faana madaala. Kun isaaniif hin galu. Waggaa 4 keessatti makiinaa 2 bittuu miti. Waggaa 4 keessatti mana ijaarrachuun ulfaata. Mana kwaalitii qabu tokko ijaarrachuu hin dandeessu dhugaa dubbachuuf. Hawaasni naannoo keenyaa immoo akkamitti ilaala seetan? Haati kee fakkeenyaaf amma manuma tokko keessa fakkeenyaaf mee ani obboleettiin koo takkaa deemne obboleettiin koo galee akka malee gashiti yoo ta'e ani immoo shuma miindaa koo guyyaa ji'aan argadhu sunaan erga yoo ta'e maatiin keenya wal qixanuu ilaalcha nuuf hin qabani beekaa kana. Ishiin karaa dalgaa fiddeetti jedhanii namni yaadu hin jiru. Anaan maal jedhu hin balleessite dhiiratti ergite maalittiin goote kanattiin goote jedhu. Isinii galee garuu rakkoon iddoo kam jira beektanii? Rakkoon iddoo sun jira. Danuu isaaniitu jiru ijoolleen akkasii. Danuu isaaniitu. Kan ala bahanii waan akkasii wanneedhaan kan mana keessatti safaan akkas ta'an danuu isaaniitu jiru. Qixxumammoo maqaan keenya. Dhugaa qixxuma. Kanaaf egaa mucaan kun sirma maal jette eessa tangalaa akkamitti tangalaatte? Ishiin ikkoo otoo waggaa tokkotti dabalattee teessee raatte jaarsa manuma isaayyuu yoo ishiin kontoraataa farramsiifatiin gaafa isiniin jedhu manuma isaayyuu kan dhuunfaa ishii godhatti. Isinii galee kanaaf dhugaa rabbii yeroo tokko akka malee addaggee yookaan safuu cabsitu ta'uu hin qabnu. Wanta
wanta barbaadillee osoo ta'ee dhugaa rabbii dafqinee hojjetannee fidachuudhuuf gaarummaa qaba malee wanta akkasii hojjechuu hin qabnu jechuudha. Dhugaa hin barbaachisu inni kun. Har'aa keenya nutti fakkaata malee. Boru fakkeenyaaf harki bare dooluu jechuudha Oromoon gaafa mammaaku. Namni har'a bare boru sanuma. Sinii galee boru sanuma. Kana boru osoo micoon kun mana kana keessaa baatee boru immoo mana namichi jiru yookiin mana niitii fi namichi jiran takkaa osoo galtee ishiin suma kaleessaa suyyaa waan yaaduuf hin dhiiftu har'allee namicha kana. Dhiirri biyya kana baxaamitti baalageedha sila ta'anii hin dhiiftuuni gaafa sanoo rakkoon mana jedhamneeti ishii gubbaa ga'uu danda'a. Kaleessa hoo hin jirtuu taphachaa turte jaarsa faana. Har'a garuu kan jirtu haadha manaa kan jirtu irra tooshii buusa ta'e jechuudha. Dhugaa rabbii guyyaa tokko salphatti. Salphina koo kun. Salphinadha malee namni koo amma barbaadeetoo ta'e qabeenya foon kee gurgurtee birriitti jijjiirrachuun arama homaa ta'uu gatii hin qabu har'aafi malee. Nuti koo qabeenya biyya lafaa kana danuu hunda isaa dhiibnee deemnaan. Wanti nuti fudhannee deemnu yoo jiraate uffata tokkittiidha. Ishiin uffata gatii hin baafne. Garuu jechuudha. Wanti nuti lafa kanarratti hojjennu tokko tokko nu faana dhaqa. Gaarummaas yoo hojjenne, hamaas yoo hojjenne, nama cubbuuttis yoo gashine, yoo hannes, yoo somnes, yoo ejjines. Galmee keenya irratti nu faana deema. Kanaaf dafqinee hojjetachuutu irra gaarummaa nuuf qaba. Dafqinee hojjetachuutu lafa kufnee nu kaasa. Dafqinee hojjetachuutu namatti nu dabala malee. Sagaagalummaa yookaan fedha foon keenya gurguranne namatti dabalamnaa miti. Hin beekamu amma. Micoon kun akkana gootee makiinaa obboloota ishiitii bittee kana. Boru makiinaan kun yoo hallayyaa dhaqee caccabe. Sinii gala. Wanti lafarraa mul'atu calaqqeen har'a bareedu inni har'a nu hawwatu nu goyyoomsu kun. Inni har'a jireenya biyya lafaa taanaan. Hani dhala osoo qabnu dhala keenyarraa haadha osoo nu faana boosuu haadha dhiifne kan dhalee ji'a 2 ji'a 3tti gatee dhufe danuu isaanii jiru. Maaliif beektanii? Qabeenya biyya lafaa darbu kana hin darbaatti yaannee hin beeknu guyyaa tokko. Hin duunaa jennee yaannee hin beeknu. Maala fudhadhee deemaa jennee yaannee hin beeknu. Kan nuti yaannu isa qabu beektanii? Akka waan qabeenya kana fudhannee deemnu. Akka waan uffata warqii makiinaa koo mana koo hunda fudhadhee deemu akkas ta'aadha yeroo hundu. Akkasitti yaadda. Kun immoo ija waaqaa fuulduratti unuuf kufaatii keenya isa guddaadha. Kufaatiin ilma namaa yoomiyyuu taanaani bakka abboommi kurnan eeguu dadhabuun kee kufaatii ilma namaati. Keessattuu bara kana immoo abboommi kurnan miti abboommi tokko namni eegeetti jiraatu hin jiru. Sinii galee. Kanaaf wanna barbaade soo ta'e ijoo jiraatte jiraachuus baate soo waan barbaade ta'e nama hiriyyaa kee hin taane faana waan akkasii waaratiin biyya kana keessatti hiriyyaa kee yoo ta'e biyya kana keessatti waan akkasii raawwatiin haaf bakka qabeenya isaasitti dafqeen hojjetadha jettee biyyaa waate waan ta'eef dafqee hojjetadhu arras isaan bareedda isaan galma geessa isaan yoo fiigdee injifattaati. Kanaaf ijoolleen keenyi dhugaa baay'ee na ajaa'ibe daffiranniti ishiin nagarame isaan immoo ganaa ammallee isa makiinaa lammaffaatii boosiini isaatu nagarame naan daffaaree akkamii akka ishiin taate kun ilma namaarraan barbaachisu waan barbaade soo ta'e jechuudha. Dadhabbina sammuu ishiiti malee. Kanaaf maal isinii jechuu barbaada walumaa galatti. Waan akkasiirraaf qusachuun nurra jiraata. Turtii gaarii naa qabaadha.